Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuri akam jirtan kabajamtoonni dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu. Egaa duraan dursee hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Warroonni afaan kan koo kana dhageessan hundi keessanuu baga gammaddan, uummanni Oromoo hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Egaa afaan Oromoo gara Googleetti nu seenee jira. Google Translate keessatti nu seenee jira. Kana jechuun afaanota barbaadne gara afaan keenyaatti jijjiirachuu ni dandeenya. Akkanumallee namoonni barbaadan, namoonni afaan keenya hin beekne Google Translate kanatti fayyadamanii gara afaan ofiitti jijjiirachuu ni danda'u. Wanta baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Google Translate faayidaan isaa baay'ee tokko bal'aadha. Guddina afaan tokkootiifis baay'ee tokko waan nu gargaaruudha. Hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Egaa dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'een aappiin afaan Oromoo gara afaanota biraatti nuuf jijjiiru hin jiru jettanii na gaafachaa turtanii. So kanaafillee har'a deebisa jechuudha. Afaanota addunyaa kanarratti argaman hundayyuu gara afaan Oromootti hiikuun ni danda'ama ammaan booda jechuudha. Itti fayyadama. Egaa kanaan dura viidiyoo tokko hojjedhee ture afaan Oromoo Google Translate keessa seeneen viidiyoo tokko isiniif hojjedhee ture baga gammaddan isiniin jedhee. Yeroo sanitti afaan Oromoo hojii eegale malee aktiiv hin taane jechuudha. Garuu Google Translate keessa seenee ture. Amma immoo guutumaan guutuutti hojii eegalee jira. Baga gammaddan irra deebiidhaan afaanota addunyaa kanarratti argaman hunda isaatiiyyuu gara afaan keenyaatti jijjiirachuu ni dandeenya jechuudha. Afaan hin beeknu jechuun yookaan afaanota adda addaa hin beeknu yoo ta'e wajjin rakkachuun hin jiru jechuudha. Afaan kamiyyuu gara afaan keenyaatti jijjiirachuu ni dandeenya. Ingiliffa gara afaan Oromootti jijjiirachuu ni dandeessan, Arabiffa afaan barbaadan jechuudha. Amaariffa gara afaan keenyaatti jijjiirachuu ni dandeenya. Afaanota addunyaa kanarratti argaman hundayyuu gara afaan Oromootti jijjiirachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa jalqaba irratti viidiyoo tokko isiniif hojjedhee jira. Linkii isaa as description jala isiniif kaaya. Egaa akkamitti akka itti fayyadamtan hamma tokko aappii kanallee isa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisee ture. Salphumatti ammas isinitti agarsiisa. Itti fayyadama isaa amma immoo bifa haarawaan video sanarratti walitti deemina video gabaabaadhaan isin jedhee ture. Amma immoo itti fayyadama isaa aktiiv waan ta'eef isinitti agarsiisee jechuudha. Egaa hanga dhuma video kanaatti yoo kan daawwattan ta'e afaan Oromoodhaa gara afaanota birootti jijjiirree akkamitti itti fayyadamuu akka dandeenyu fi akkanumallee afaanota biroo gara afaan Oromootti jijjiirree akkamitti itti fayyadamuu akka dandeenyu gabaabinaan isinitti agarsiisaa. Hanga dhuma video kanaatti wajjin tura. Warroonni gara YouTube channel kanaatti yeroo jalqabaatiif dhuftan anaanuuf baga nagaan dhuftan isin jecha. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Maatiiwwan channelichaa like share gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee qarqara waan ta'eef namoota hundaaf share gochuu hin dagatinaadha isin jechuu barbaada. Amma gara itti fayyadama isaatti haa ceenu. Aappii kana jalqaba irratti buufachuu qabdanii aappii kana isaa buufachuu akka dandeessan jalqabee isinitti agarsiisu. Telegrama keessan irra ni seentanii salphumatti jechuudha argachuudhaaf. Ergasii bakka search baarii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo Soofuu Maraab jettanii barreessitan. Ergasii isa jalqaba irratti argamu Soofuu Maraab miidiyaa isa jedhu kana irratti kilik gootanii egaa keessa yeroo seentan yeroo jalqabaatiif gara chaanala kan koo ka Telegramaatti yoo dhuftan join gochuun dagatinaadha. Akkana keessa ol baatan jechuudha. Akkana keessa ol seentanii egaa keessa ol seemtan jechuudha. Egaa asirratti akkuma argitan Translate aappii ka jedhu kana aappii afaan Oromoo gara afaan addunyaa irratti argamu hundatti nuufiiku jedhee irratti isiniif barreessee jira. Aappii kana asirratti tuquudhaan download gootanii ergasii immoo asirratti kilik gochuudhaan gara bilbila keessanitti install godhatan jechuudha. Egaa haala kanaan argachuu dandeessanii salphumatti immoo aappii kana update gochuu qabdanii wanta har'a isinitti agarsiisu kana argachuudhaaf Google irra ni seentanii Google Translate kana update gochuun isin barbaachisa jechuudha. Kanaafii Google Translate jettanii barreessitan. Egaa isa jalqaba irratti argamu Google Translate ka jedhu kana irratti kilik gootanii egaa aappoota baay'eetu isin dhufa. Aappoonni baay'ee keessaa isa kanaadha jechuudha. Aappii kana sirriitti ilaalaadha. Aappoonni Translate godhuudhaaf nu fayyadan baay'eedha. Aayikanii isaa sirriitti ilaalaadha. Isa kana immoo asirratti adda baafachuu yoo barbaadan asirratti nama biliyoona tokko oltu buufatee itti fayyadamaa jira. Kanaaf asirratti adda baasuu hin dagatinaadha. Kan biraa kan buusne irra deebitanii isin update gootanii already an open gochuu qofana ilaalata open godha. Egaa keessa yoo seentan fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo fuulli isaa gara yeroo jalqabaatiif garaatti yeroo seentan kana fakkaata. Kanaan dura aktiivii akka hin taane isinitti himee ture. Amma fakkeenyaaf asirratti hidhanii afaan Oromoo salphumatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo ani waan itti fayyadamaa tureef kun itti fayyadamaa ture. Kanaaf afaan Oromoo sanaa dhufee jira. Akkana keessa warroonni jalqaba seentan immoo keessa gad dhuftanii ergasii asirratti afaan Oromoo ni jira jechuudha. Afaan Oromoo kana ni filattanii jalqaba irratti ergasii immoo asirratti afaan itti hiikuu barbaadan. Amaariffa yoo ta'e Amaariffa, Ingiliffa yoo ta'e Ingiliffa, Arabiffa yoo ta'e Arabiffa afaan addunyaa kanarratti argaman hunda isa Google irratti argamu asirratti argama jechuudha. Kanneen keessa kan itti hiikuu barbaadan ni filattanii already an Ingiliffa filadhee jira. So haala kanaan jechuudha. Asirratti immoo ni barreessitan jechuudha. Wanta isiniif barbaadan ni barreessitan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitan afaan Oromoo Google keessa nuuf seenee jira jedhee yeroo barreessu jala kanatti akkuma asirratti argitan the English language has entered in as in Google jedhee jala kanatti isiniif barreessee jechuudha. Isin wanta barbaadan asirratti barreessuu ni dandeessanii, wanta biraas barreessuu ni dandeessanii jalatti isiniif jechuudha. Afaan isin filattanii fakkeenyaaf wanta biraas haa barreessinu.
Fakkeenyaaf akkam jirtan jedhee isin yoo barreessu jala kanatti afaan Ingiliffaatiin how are you doing isin jedhee isin barreessa jechuudha. Afaan biraa jijjiiruu barbaadan asirratti bakka kana tokko qofa tuqxanii Ingiliffa isa jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo gara Amaariffaatti fakkeenyaaf jijjiiruu barbaadan Amaariffa akka jedhu kana kilik gootanii akkuma asirratti argattan afaan kana naaf jijjiiree jira jechuudha. Jala kanatti wanti isin barbaachisu jechuudha afaan wanta asirratti akka isiniif hiikamu barbaadan qofa fiddanii asirratti barreessitanii ergasii immoo gara itti isiniif hiiku isuufii keessanii ni filattaniif jechuudha. Afaan wanti guddaan ani hiikuu barbaadan afaan keessanii asirratti ni barreessitanii ergasii gara itti hiikamu asitti afaan ni filattaniif jechuudha. Afaan barbaadan filachuu ni dandeessanii soo haala kanaan egaa dhumarratti wanta tokko isinitti agarsiisee haa ba'u jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kun dhumarratti wanta tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Innis maalidha wanta hin beekne tokko jechuudha. Barreeffama hin beekne tokko karaa adda addaatiin yoo isinitti ergame jechuudha. Ergaawwan adda addaatiin teelee irraa ta'uu danda'a, namoota irraa ta'uu danda'a, afaan isin hin beekneef yoo isinitti ergame akkamitti hiikkachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf anam iimeelii kan koo irratti kan natti ergame tokkoon kooppii godhee isinitti haa fidu isa kan asirra fidee qabeen jechuudha. Kooppii godheen achirratti akkamitti akka hiikkachuu danda'u isinitti agarsiisu. Asirra qabdan isin bakka barbaadanii fiduu dandeessanii ergasii koppii gootan jechuudha. Barreeffama kana qofa haala kanaan koppii gootanii ergasii gara aappichaatti seentanii ergaa asirratti jalqaba afaan Oromoo gara afaan barbaadaniitti yeroo hiikuu waan barbaadaniif afaan Oromoo jalqaba irra gootan. Amma immoo afaan barreeffamni sun ittiin isiniif ergame fakkeenyaaf kan amma koppii godhe sun Ingiliffa waan ta'eef Ingiliffa filatan jalqaba irratti jechuudha. Ergasii immoo gara itti isiniif hiikamu kan barbaadan afaan Oromoo waan ta'eef afaan Oromoo asirratti ni filattanii jechuudha. Kanaaf Ingiliffa gara afaan Oromootti isiniif akka hiikamu barbaadan jechuudha. Kana jechuun barreeffama san Ingiliffaan hin beektan waan ta'eef kanaaf asirra dhuftanii barreeffama san fiddanii paste gootan. Ergasii immoo haala kanaan barreeffamni kun guutumaan guutuutti asirra dhufaa jala kanatti immoo afaan Oromootiin isiniif barreessa jechuudha. Akkuma asirratti argattan jala kanatti afaan Oromootiin isiniif haala kanaan isiniif hiika jechuudha. Afaan barbaadan bakka barbaadan fiddanii afaan sanidha. Jalqaba kan filattan asirratti wanti isin beekuu qabdan maalidha? Afaan isiniif hiikamuu barbaadan sanidha kan jalqaba irra filattan haala kanaan jechuudha. Asumarratti qabdanii akkana bakka wal jijjiiruus ni dandeessan jechuudha. Akkana qabdanii bakka wal jijjiiruu ni dandeessanii barreeffama hin beekne tokko asirra fiddanii paste gootanii afaan sanni filattanii fi afaan barreeffamicha sana gara afaan Oromootti akka isiniif hiikamu barbaadan waan ta'eef gara afaan Oromootti akka isiniif hiikamu gootu jechuudha. Garuu afaan Oromoo keessan barreessitanii gara afaan hiikamu yoo barbaadan afaan Oromoo asirratti jalqaba ni filattanii asirratti immoo afaan akka itti isiniif hiikamu barbaadan ni filattanii ergasii ofii isaatii isiniif hiika jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtanii asirratti wanti tokko wanti isinitti agarsiisuu barbaadu barreeffama kana gara afaan Oromootti kan isiniif hiikames kan biraas koppii gootanii nama barbaadanitti erguu ni dandeessanii jechuudha. Asirratti koppii gootanii bakka barbaadanitti sooshaal miidiyaa hundarratti erguu ni dandeessanii itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gallakkisuu akka isin dhaqqabu maatiiwwan chaanalichaa like share gochuun dagatinaadha. Horaa bulaa.